lola kana lolqabate gandoota muraasni ni tuttuqama illee kan yaadaa jiru kan tuqames jira. Isaa kana walqabate keessattuu aanaa Turroo Barguddaa aanaa Galaanaa fi Dugda Daawwaa keessatti keessattuu amma yeroo ammaa kana rakkoo hammaataa keessa jira jennee nuti qabanne ana Galaanaatti walqabateeti naannoo gandoota 13 ol kan ta'an uummanni hedduun kan keessa irra buqqa'ee fi qabeenyaaf keessa irra kan buqqa'e lolaadhaan kan ka'e qabeenya hedduunis akkaataan jalaa miidhameef rakkoon kun nama jira. Naannoo amma rakkoon kun itti uumamaa jirutti dursa akka mootummaatti waan deeggaru malee taaksifoorsiin hooggansoodhaa balaa sadarkaa godinaatti walitti qabamu bulchiinsa godinaatti walitti qabamu waan ta'eef murtoo irra dabarte karaa kanaan deeggarsi dursa argamuu qabu dhimmi nyaataa wal qabatee jiru emergency shelteriin wal qabatee yookaan bakka iddoo qusuma yerootti wal qabatee wanni irratti hojjetamuu qabu borurraa ka'ee koree waliin mariin kan gaggeeffamu ta'a. Daawwattoota keenya baha Afrikaa kanatti bara 2020 kana keessa roobii yandoo fi balaa lolaa irra deddeebiin mul'ataati jira. Balaan kun Itoophiyaa qofa osoo hin taane Keeniyaattis irra deddeebiin waan argaa jirrudha. Oromoon bara hongeen akkasumas beelli waraannii fi dhibeen ammaatti walitti dhufuudhaan tulluu fi malkaatti bahuun uumaa kadhata. Godina Gujii Lixaanaa Abbayyaattis qaalluu fi kaloonni qaalluu weerarri Corona vaayirasii biyyarraa akka baduuf tullutti ba'uun waaqa kadhatanii jiran. Sirni akkanaa kun kanaan duras raawwatamaa kan ture yoo ta'u jidduutti dhiibbaa sirnoota turanii fi haala garaagaraatiin adda citee akka ture dubbatu maanguddoonni Gujii Lixaa. Jila kana ilaalchisuun gabaasii waajjira dhimmoota kominikeeshinii Gujii Lixaatii nu ga'e akka taanutti dhiyaata. Jilli kuni jila hanqisii jedhanii hanqisiille jedhanii Gujiin bara dhibee hantu'u kooba kanatti baay'ee jilatee iferraan kan nurraan deemisi dhukkuba dhutte kan uddaan deebi'i jedhee ka'eeti akka kanaan kadhata. Dhukkuba kanallee waraana jabaa kanallee kan manani rakkataa diida jiru kanallee waaqa adabeessi yoo inni jee hin adabuma waan jaaneefi amma ammoo fara kanatti godha amma karaa seeraatillee ol rukkinne gadi rukkinneellee dadhanneerra aadaa kaleetitti waaqa kadhannaa warroottan kalee hojjatee bulee warroottan kalee falee bulee san gadaa ta'i qaalluu ta'is immoo warra kana fuunee fallee qallee kooba duri hafeellee yaannee udda muka duri ittiin qalamii hafeellee yaannee kaane fallee ilaalla janeeti ka amma jennaan haa ta'u janee aadaa kalee san deebisuuf ka hordofaneera nuun adda jilli kun jila kana ta'uu danda'e. Tesfaayee Daani'el jedhama itti gaafatamaa waajjira aadaa turizimii godina Gujii Lixaati. Uummati Gujii kun aadaan bula aadaa gadaatiin bula gadaan akka godina keenyaatti yeroo adda addaa ganda hunda keessatti hojii hanqisee hojjeteera. Jilli guyyaadhaa kun immoo akka godina keenyaatti aanaa Abbayyaatti ganda Haanseetti iddoo addaa Shoomba jedhamutti koobii kanarratti horiin qalameera. Horiin qalamu kun immoo akka naannoo kanaatti horii gurraacha booqaadha. Akkuma kana qaalluun baay'ee guyyaadhaa kana horii kana gaafa qalu dhibii amma biyya keenya dhufe kun nurraa hanqadhu nurraa fagaadhu Itoophiyaa keessaa baay'ee jedhee akkaataa kanaan qalee goola sana immoo qaalluu fi kalluuti isaanii irra naanna'anii qeexalanii sirbanii guyyaa sagantaadhaa kan akkaataa kanaan raawwatameera jechuun danda'ama. Luun jilli kun itti geggeeffamu kanaan dura kan ani beeku tokko kana ta'a tokko ejersi wanti dabaqaa gama midhittii gama jira. Akkaataa kanaan falamaa qaalluun kooba akkasii yaabee falu malee koonfa kanaan galgula lafa dhooqatti bu'ee qaalluun falee hin beeku. Amantaa walitti waliin qabanii kanaan duratti haalli sirna jiruullee aadaa kana cunqursaa turee jira. Abbootii qaalluu kanaan duratti warra hojjetaa turan isaan akka hojjanneef aangoo walitti waliin qabanii baran baraas qaalluu jedhanii itti moggaasa maqaa kennanii akka abbaa aangoo godhanii inni ilaalanii aangoo sanii walitti wanni jedhaneeti waliin qabsiisanii ilaalanii kaane jilli kun akaafuu taasisa. Jilli kun addaan cittee jennaan Gujiin addaan wallaalee kun gujii achi jedha wal qoqqoodiintiin dhufee tureeyyuu kun hunda feeruun jilli kun ammoo deebi'intiin Gujiin tokko ta'ee walti jilatee walti araarame araara labsaa jechuudha. Godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa Micataa keessatti namooti nagaa humnoota nageenya mootummaatiin reebamaa akka jiran himamaa jira. Araddoota baadiyyaa aanaa Daaroo Labuu keessatti qaamni nageenya mootummaa maqaa sakatta'insa meeshaa seeraan alaa jedhuun hidhannoo hawaasarraa hiikaa akka jiru namooti aanichaa bilbilaan dubbifnee hin komatu. Waajjirri paartii biyya bulchuu Biltsiginnaa aanaa Daaroo Labuu olaantummaa seeraatiin kabachiisaa jira jedha. Udii Musaa gabaasa dabalataa qaba. Godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa Miicataa fi naannawa isiidatti
qaama nageenya mootummaatiin namoonni nagaa uleedhaan reebabaa akka jiran namoonni magaalaa Machaaraa Miiccataa irraa bilbilaan dubbifnee ni komatu. Magaalaa Machaaraa keessatti ilma namaatumaa jira, dhalaatumaa jira. Tajaajila hojii deeman maali eessaa deemtasaa sana yeroo akkatti yeroo kaleessa tumame amma mucaa sun hayyota aannan gurguratu fakkeenyaaf hayyonni tokko aannan ofu gurgurate. Wanti deemaa jiru hedduu ulfaata jechuun yeroo ammaan tanaa kana keessatti poolisiin ammaan tana dhufan poolisiin haaromni jechuun hedduu nama rakkisaa jiran siigalee nama gaafii takka osoo hin gaafatin nama buusaniituma ulee nama gadhiisaa jiran siigalee hedduu takka sa'a 10 takka ni biraa baanii sa'a 10 takkatti jechuun. Nama kana bakka akka itti tuman siimuu hin danda'u. Akkasitti hedduu ulfaata namni rakkoo keessa galee jira. Waan hin taane keessa namni seenee namni biraa ba'ee jimaa fi waan takka bitachuu hin danda'u si jedhee rakkoo guddaa keessa galee jira namni. Meeshaa waraanaa haga firii 40 ol meeshaa waraanaa guuranii jiran hanga firii shuggutii fi rasaasa waan adda addaa hedduu guuranii jiran si jedhee ammallee adda bu'ii jaamtu jira achittillee hedduu haga meeshaa waraanaa haga firii 9 akkanaa akka guuranii jiran tumagame. Guyyaa magaalaa guyyaa jettu magaalaa baadiyyaa dhaqanii nama akkasitti deemu oggoo harkan nama maancaa harkaa qabu nama billaa qabu jechuudha. Billaa irraa fuudhanii maancaa nama qabus harkaa guuraa jiranii. Irraa guuranii uleedhaan tuman siigalee gaafii osoo hin kaafatin harkaa fuudhaniitti uleedhaan taphatti nama tuman waan hin taane godhamu jira siigalee. Yeroo kanattis hawaasni aanaa Addaaroo Labuu yaaddoo nageenyaa keessatti kufee akka jiru namoonni naannicharraa dubbifne ni himu. Haalaan yaaddoo keessa galee jira. Namni bobbee galuu hin danda'u. Namni biraa ba'ee waa bitachuu hin danda'u. Dukkaana namni gurgurachuu hin danda'u. Namni soomana ammaan tana soomana waan ta'eef namni galgala dalagata. Galgala garuu amma dalaguun hin jiru. Sa'a 10 takkatti namni mana isii cufatee gala. Sababa koronaatiif jecha dalagaallee waan hin jirreef jecha namni galgala yeroo takka dalagata. Galgala sa'a 10 takka dhufanii bakka nama dukkaana ni cufsiisa bakka uleedhaan bakka namni sodaa bakka seenu dhabe. Namni hanqayoom akka jiraate dhufa namni biyya dadhabee bara. Fincila biraa kaasuu danda'a namni. Itti gaafatamaan waajjira paartii Biltsiginnaa aanaa Addaaroo Labuu obbo Kamaal Bashiir ammoo game isaaniitiin aanicha keessatti hojii olaantummaa seeraa kabachisiisuutiin ala hojiin mirga uummataa sarbuu akka adeemsifamaa hin jirre dubbatu. Dhimma Machaaraa fi Addaaroo Labuuti magaalaa Miiccataatiin wanni ol qabatu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hojiileen babal'aan hojjetamaatii jira. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuurraa kan hafe hojiin mirga namaa sarbuudhaaf yookaan mirga namaa dhiisuudhaaf wanni hojjetamaa jiru tokko illee hin jiru. Kun soba dhugaarraa fagaatee jechuudha. Dhimmoonni immoo saganta'iinsa meeshaa waraanaatiin wal qabatu naannoo Amsiisoorraati naannoo Sakiinaa irratti kan jedhamu.